الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. إجاكم أسين درانو برادر بي على يهودا على قشاشة على فكتا كاس ربين كين. إيجا كان كاسي جرى كاسي كان سفي جرى التنين قلنا جرى ولي قلتني جرى ولي جالتنا جتشو كاس قرآن كانوا ما وجين سبب النزول هدو كاسو ورّي مفسر توتا واهي قرآن كان كيستو لولي بدري غافت اجدو أمني غرت لولي أهدي فان إيغا بدريتي لولي أهدي غافت اجدو أبو جمرانيرو أمني مسلمة غاف بدري جباتان كن أبو جمرانيرو غرا يهودا ديبنا جدانيت نمني غاري ay yahudaattan gora gaafa rakkadhe na gargaara gaafa muslimni capan muslimni jammaraniiru narraa deebisaa massaaraa qabuu dandeettii qabu waan jettu kaasan gariin immoo warra nasaaraatti gorraa gara roomaa kanatti achi baqannaa waan jettu kaasanii kana qofaa miti wantoota baay'eedha sababan nuzuulee warri gariin toohidaan jajjabaa immoo nuti jaalala gidduu keenyaaf yahudaa wal gargaarsa gidduu keenya jiru deebifneerraaf jedhanii warri munaafiqaa immoo nuti hin deebifnu rakkoon nutti dhufa gaafa rakkoon dhufe jaratti baqannaa yookaan sintu capaa yookaan rakkina nutti dhufa rakkina nurraa olchanii diinagdeen illee nurkaa dhumaa jira Muhammad balaa nutti fide lakkii jara qabeenya qabaa waan jettu kaasanii jennaani. إجا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أكبر كثير فايوبان سبب النزول باي فودا ولو ما قالت تنتي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو ما قالت كجي ربين كي مؤمن توتر رادوة ينهى الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا ربين كي أمة ربي التمنتن ummata gartee ergamaa rabbiitti amantan nuun jaa rabbiin keenya hundi keessan fi kulli zamaanin wa fi kulli makaan yeroo hundalle gaafa zamana nabii eega zamana nabiiti gana akhiru zamaanille laa tattakhiduu hin godhatina nahyun min Allah hin godhatina al-yahuuda ummata yahudaa jedhamtu kana والنصارى أمة نصارى جدمتو كان أولياء يا ربين كين جاللون قدتنا جاللو كمي جاللو إسان جالتني ولي قلتي ملتي ستني والغرغار وياركنا والبرد أبنا ورانا والجنين جيسنا كما من الدنيا كنجر jettanii dhattanii harka jaratti kennitanii jaraa wajjiniin hin deeminaadha yaa namni guyyaa akhiraatti amantan yaa rabbiin keenya waliyyan jechuun gargaartota waliyyan jechuun nassartoota warra sin nassaruun godhatina jaraayi harka tokko taatanii gaafa rakkootiif jechaa jettanii dhattanii jalan galina dura akkuma beekamu attahaaluf jedham addalleen majira joolle isa durii sayyoonu dubbanneeyyi innadhaanu gala qaayida walii gaakachuutu jira walii gargaaruutu jira lola irrattis tola irrattis rakkina irrattis tahaaluf jedhama attahaaluf jedhama addalle wal gargaaruudhaaf waraanaa walii kakatu dhattanii kana waliin galinaa jaa rabbiin keenya abadan jara kanaa kana gartee jalan galinaa harka keessan ittiin kenninaa saffii isaanii keessan dhaabbatinaa gargaarsa gartee isaanii keessan galinaadha jedha maaliif jaa rabbiin keenya wannan isin dhoowweef immoo waa tokko waan nama dhoowwan sababa ibsuun ni barbaachisa sababnis ba'duhum gariin isaanii yahudaadhaaf awliyaa'u ba'du jaalallo ba'duhum yahudaan awliyaa'u ba'du nasaaraadhaaf jaalallo utumallee keessatti wal jibbaa qabanii isin dhiibuu irratti jarri kun gartee tokkicha waan gartee ta'eefi lachuu gartee hin jaallatinaadha gartee jedheetu gartee rabbiin keenya gartee ka qalbii jaraa gara jechuu seeta malee isin irratti tokko kanaafuu rabbiin keenya yahudaadhaaf nasaaraadhaaf
إسانم تو يوم وليف إسن الرتي متفقين توكو جيتشوتو مالكوان أما جده كان والأبني إسن جبو رتي توكو ركو إسن الرتي رتي توكو إسن أوف إسن بتمسو رتي توكو إسن شابسو داراسين قدو رتي توكو وانتا أنيفي لتني جلن قلنا أمانتاني داجد أما مالك زي أما eenyutu eenyu yahudaas haa ta'u nasaaraas haa ta'u eenyu nasaaraa miti kaama israa'elii yahudaa gargaaraa jirtu akka jirtutti meeshaadhaan lolaan gartee biyya balleessaa jirtu ummanni arabaa ay jaraa wajjinii walii galtee qabna tahaaluf jedhanii jala fiiguu dha'uudha gartee jechuu jara keenya amma gizee ammaa wanni qur'aanni kaasu kun lafa bu'ee taa'ee jira jedheet rabbiin kee ammoo beekaa jaa rabbiin kee waman namni yatawallahum isaan gartee jaalate yaa rabbiin keenya tawallin asii kun akka jariira xabariin gartee fassarutti isaan wilaaya yahudaa jaallachuu nasaaraa jaallachuun yoo diin isaanii jaallatanii wajjiniin diin islaamaa akka arrabsan taate jedha kufriidha jedha yoo immoo akkuma gizee ammaa diin jaraa gartee irraa hin jaallanne garuu wama gartee walitti nama fide tuma diin jaallatu immoo jara jala jiraate sun darajaa amma inni jaalala qabuuf maasiyaa qabuuni maasiyaadha gartee jedha garuu rabbiin keenya waman yatawallahu namni gartee isaan irraa gartee jaalate diin isaanis jaalate منكم إسنرا فإنه منهم إني جرم الرأي نصارى مكان يهودا مكافر أغرتي جاء ربين كينيا تمرتس والرسان جالته ديني ساني جل ديمي كافر جاء غرتي مرتس يوم موسانين جالن ولي غلتي داف غرتي غرا ساني غوري إساني ولي غلي غرتي ديمي او ميدان يواس كيسا جراته سن معصيان مو ولي رسدر كاك عبدي هم جال اللي جرى جباتون جبات كنافو عبد الله بن عباس آية نكون تغليظ من الله رب باي جب السلول وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين نما دين في كيس نكين يتنود أبرا فقاتشو كاسا إذن جالتشون ساني غرتين تاو كانوا ما وجين جزيتو كتوكو واني جول مشكلات نتتاو تجر كافرتوني sadarkaa sadiitti ba'u jedhan ijoollee kaafirtoonni jarri tokko warra wajjiniin jiraannu waa tokkon jedhanu jibbaas hin qabanu diin ofii geggeeffatu atis kee geggeeffata nagaa rabbii waliin jiraata jara akkasii qur'aanni laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqaatiluukum jaalachuu jaraa uumamaan qalbiin jaalachuu jara kana rabbiin hin dhowwine rabbiin keenya nabi muhammadiinu innaka laa tahdii من أحببتها نمن رسول جالة سنيني كافر عبر أبي طالبي نقال أدير رسولان تقو رسولا والجنجراتا رسولا الراغرتين أوا وسيلة رسولا أبي جهل كفتكيس أبي لهب يوبايو قريش بني هاشم رسولا والجنجرت كافرهم ومسلمهم إن جالة رسولي جركون نقال أتى ربين كي يقرأنا كيسة مؤمن توتان والرجالة تجرى هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم جرا ورتوكو جرا غنادفا غزيتو كوتوكو نمني غرتي طبيعه انا مجالته وانتي كلام مدامو كافر عدوي بالغار قران غبو مسجد ديغو نما اجيسو مسجدتي جرا غزيكنا اتكابو دبو في اتكابو دا وني توكو لنجو ربين كي جرا دين كينيا جري بالغار جري سدفامو جرا keessaan nu jibbu warra nu jibbu wajjin jiru nu hin nagaadha gartee milikinni isaanii jibbaarraa mul'ata jara akkasii ofirraa eeguudha gartee ka rabbiin nu kaa'e egaa walumaa galatti kaafira jaallachuu jechuun asii kunii warra aduwii warra gartee diin dhiibu kanaa wajjiniin goranii gara isaa goranii waa dhiibuudha jechuu kanaaf rabbiin keenya waman yatawallahu namni jara kana jaallate fa innahu minhum jaruma diinii namaa namni jaallate jedhan waa takka isumaan tokko gartee jedhan jara keenya jedheeti rabbiin keenya sababnis gartee ammas immoo ibsa inna zaalima jaa rabbiin keenya zaalima namni akkasi yahudaani zaalima nasaaraani zaalima warri gartee jara jaallatu zaalima sajjala alayhim zulm
إن الله ربي لا يهدي إن كجيلشو القوم الظالمين أمة قرت لبوا في ميدة أجج ربي ديدون قال ربي ديدون أمة ورى لبوا في ميدة جالتي غرغر ساب جلقلوا لي ربي نجالت وانت اي في اتقرتين قرنا هن جالتنا والرسل لولو جدت والا مكاء ربي جريو واللبن اللي سن الرتي jarri gartee zaalima malee gartee mu'minaa miti. Jara akkasii kana jaalachuun hin ta'u. Kanaafuu Umar al-Khattaabi Abii Muusaa al-Ash'arii godhe Basraa irratti. Egaa waan achi hojjetame fidi gara Abii Muusaa wajjin dhufnaani meegaa hojii dhiyeessaa jennaan ilaaleeti. Namnan godhadhee jedhe Nasaaraan iyyuu godhadhee barreessaa yookaan galmeessaan godhe masjida waliin galu gartee jenna. Maalin marattee ati nama imaana qabuun godhattu Rabbi yaa ayyuhal ladhiina aamanuu laa tattakhiduu aduwwii laa tattakhiduu al-yahuuda wan nasaara awliyaa jedhe jennaani. Abii Muusaan ana maaltu galche diinsaa isa turraa gaafatama. Anaaf garuu hojii koo hojjataa galmeenaa galmeessaa jennaan. Akaalalaa nama Rabbiin kabaje. Nama Rabbiin xinneesse kabajuun hin jiru. Nama Rabbiin xinneesse ol kaasuun hin jiru. Nama Rabbiin fageesse dhiyeessuun hin jiru. Ati sadarkaatti goote kam jennaani maal biyyattii san namni hojjechuu danda'u isa malee hin jiru kaman godhare yaa Umar jennaan. Yoo inni du'e hoji eenyutu si hojjata? Utuu inni hin du'in naman godhattu gartee jedhe gartee jechuudha hatta. Rakkoon guddaa wannumti dagartee dawlaa islaamaa bakka mistiraa arguun rakkina uume maali? Jara gartee Yahudaa Nasaaraa kana of galchuu. Amma gizee tokko rakkoo Arabaa guutu yoo laaltan duuba Qur'aanaa kanaanii waraanni isaanii, mistiriin isaanii, meeshaan isaanii jaratu kennaaf. Kanaaf amma Yahudaan Israa'eliin jararra tafawwaq meeshaa ajaa'ibaa teknoloojiyaa adda addaa kan isaanii injifatu. Yahudaadhaaf galchu mistira beeku waan ta'eef. Kanaaf akka jana ulamaan keenya jechuma tokkoon bakka mistiraatti jara shuumuun hin ta'utuma akkam guutumallee gizeen dhufe. Mistirii wama gartee bakkee jiru kana yoo ta'e malee irratti shuumuun hin ta'u kun dhowwaadha. Rakkoon guddaan amma addunyaa keessa jiru silaa warra dandeettii qabu tokko kana faadha jechuu kana qofatti lakkaa'ameen dhumu. Kiyya Rabbiin kee warra muumintootaa eegarraa dhowwe. Warri munaafiqaa garuma san fiiguu jedha gaa'umman nammaa munaafiqa ta'e Allahu alam. Fataraa jaa Rabbiin keenya Nabi Muhammadiin ni garta. Inuma agarta ija kee kanaan jaa Rabbiin keenya. Dhoysaa miti jechuun na Rabbiin keenya fataraa jedhu dhoysaa miti mul'ifatanii ifuma ba'aniit deeman. Alladiina isaanowwan في قلوبهم كيس إساني قلبي إساني كيس مرض لكمني قرتيجر لكمني ضعف في الإيمان قلبي نجول لأكما يو إيمانك أبات جبدو نجدمتي فارفمتو يو إيمانك أمنس بكركو إشي أغرتيجتو قلبي دبنا كفدو قرتي إشي ورق قلبي نساني دبا yaqiinni keessan jirre imaanni isaanii dadhabaa mul'ifatanii dhuma deemu jedha dhossaa miti. Garam yusaari'uun ni deeman ni daddafanii deeman. Yusaari'uuna jechuu kana ni daddafan jechuun keessa seenanii gartee jiran gizuma hunda eessa deeman fiihim gara warra Yahudaa kan isaanii wal gargaaruu kanatti deeman. Isaan bira dhagartee waliif kakachuu waliif galuutti fiigani daddaffiin jedha. Gizeetti dhaqan kan gizee tokko namni of qammata. Rakkadheeti rakkinan nageesse jechuu uzurii himatu. Yoo namni gorsullee jara namaaliif jara Rabbiin jibbe kanatti dhattu. Aduwwallahi wa rasuulihi itti maaliif dhattu. Haqa qabadhaa deemaa jedhee gorse. Aboo nu dhiisa yaquuluuna ni jedhu. Nu dhiisa kana nutti ni minaati. Nakhshaa nuti sodaanna. An tusiibanaa nu tuquudha gartee sodaanna. Daa'iratun balaan rakkinni namarra dhuftu. Rakkoon namarra naannoytu kuni
yookaan rakkoo wal tareeffattu rakkoon adda addaa nurratti wal tareeffatti sodaanna. Rakkina horiin nu qaba. Rakkina gartee qabeenyaan nutti dhufa. Yookiin monas rabbiin injifannoo isaanii kennee bakka nu dhabna jechuu sodaa qabna. Kanaafuu nuti jara jala galleet rakkina nu haa oolchanu. Rakkina sodaannaa jedhan jechuu. Daa'iraa wanni siin jedhamtee fi akka daa'iraa wayitti naannoftu gaafa rakkoo marsitee nu qabde. Rakkoo horiyaa ta'u, rakkoo jireenyaa ta'u, rakkoo injifannoo gartee isin cabxanii jennaan garatti gorru dhabnu haa ta'u. Gara jaraatti gorree sharrii nurraa deebisu, rakkoo nurraa deebisu, rakkina keenya furmaata jara biraa argannaa guyyaa rakkootii fi jedhaniit gara isaanii gartee deemuu gartee ji'a gartee rabbiin keenya. Himannaa sobaa kana himatu. Himannaa sobaa kana himachuun immoo fi quluubihim marad. Akkuma qaban qalbii isaaniitu gartee raafamtee jirti. Qalbii isaaniitu dadhabduudha jedha. Fi kulli zaman fi kulli makaan akkana jechuun rabbiin gizee kaasu jara san qofaa miti. Jarri gizee hundumayyuu haalli isaanii akkuma kana muzabzabiin gamana fiigu maladha warri basaastonni deemanii dhiiga namaa nyaatan kun farankaadha bar. Farankaadhaa fi aduwwiis jalaa gartee gamanas goranii gartee nyaatu jarri. Jiruun isaanii gartee wama gartee barbaaduudha gartee jechuudha. Jennaan rabbiin keenya warra muumintootaatiin akkam jedhaa isin kana giroon qabaatinaa gartee jaa rabbiin keenya. Muumintootaan omaa waan akkasii kana hiyyaadina jarramma sodaa qabna, rakkoo qabna, rakkoon nutti dhufa jenneetu deemne sajarri gartee jiru rabbiin immoo warra muumintootaatiin ayyuhal mu'minuun muumintoota jarri qalbii dhukkubsataa gara aduwwiitti galu sodaa qabna sajarri jedhan dhiisa maali fa'asallahu rabbiin keessan dhugaadha. Asaa jechuun gama rabbiitti dhugaadha. Maal ayya'tiya fidu jechuun muraadin rabbiin fidu bilfathi injifannoo fidu. Fathi jechuun tafsiira sadii qabasi. Tokko bilfathi jechuun booda rakkooti bal'oo sinii fiduu jechuudha. Amma jarri rakkoo sodaannaa rakkinni gaafa dhufte rakkoo sodaannee bal'oo jara jalatti barbaanna jennaan ilakki. Allah subhanahu wa ta'ala ayya'tiya bilfathi. Bal'oo sinii fiduun booda rakkooti. Bal'ina qabeenya sinii fiduun dhugaadha. Tokko. Lammaffaa immoo ayya'tiya Allahu rabbiin dhufu bilfathi. Hukmi isaa murtee bilfasl. Murtee wayii murteessee isinii fi jara gargar baasu. Sadaffa ayya'tiya Allahu bilfathi binnasr. Injifannoo isinii kennu jarri warra muslimaa caba jedhanii sodaataniini. Injifannoo isinii kennu rabbiin dhugaadha. Sadan kunu asitti ni ta'a. Booda bal'oo rakkooti bal'oo isinii kennu. Murtee rabbana iftah baynanaa wa bayna qawminaa akkuma nabiyyoonni jedhan gargar isin baasu. Immaa immoo nasrii isinii kenne injifannoo isinii kennu rabbiin ni dandaya. Yookaan immoo aw amriin murtee biraa min cindihi obbiraa isinii kenna. Kan isin harka keessaan qabne rabbirraa dhufe murtee isinii kenneeti tarkaanfiin isaaniitti gartee fudhatameeti ardi isaanii qabeenya isaanii horii isaanii rabbiin isin dhaalchisuudha danda'a. Murtee jizyaa waan jedhamu irra kaa'uu danda'a. Ajjeesaa jara kana fixa jechuu gartee dandawaa. Kanaafuu isin giroon godhatinaa. Siqu ni'ima waa gartee rabbii keessan amanaadhaa jedha. Kanuma wajjin asaa jechuuni haqa rabbii keessatti dhugaadha jennu malee akka afaan arabaatti rajaa'ummaa of keessaa qaba. Ergaa san illee Qur'aan of keessaa qaba. Akkana jechuun rabbiin dhugaadhaa isiniif godhaa. Kajeelaa nuun jechuu joon. Garaan muratiin rahmata rabbiirraa. Nasrii rabbiirraa garaan muratiin. Gizuma hunda gara rabbii fuula deebi. Kajeellaa keetiin yaada keetiin. Rabbi kajeeli garaan muratiin jechuu asaan of jalaa qaba bima'ana rajaa. Of jalaa qaba gara gartee warra ajajamuutiini jechuudha. Gaafa gaa nasrii rabbii dhufe
yookaan murteen rabbii jaratti dhufe fayusbixu warri munaafiqaa qalbiin isaanii dhukkubsataa kun ni tayan alaama waan asarruu mul'ifatanii deeman san keessatti asarruun kuni ma'anaa lama qabdi. Asmaa'ul adidaadi jedhamti. Warra jechuma tokko taate faallaa ofii hojjetu. Takkaaf alaama asarruu waan dhoysan fi anfusihim of keessatti dhoffatanii deeman munaafiqummaa jechuudha. Waan gizee tokkommoo alaama asarruu waan mul'isan fataraa mul'isanii deeman hin jennu fi anfusihim jechuun alaa anfusihim lubbuu ofii irratti mul'isanii hojii gartee mul'isanii ittiin gara Yahudaa deeman kana nakhsha an tusiibana baa'ira ka jedhanii mul'ifatanii deeman kana irratti naadimiin ni gaabbanii gaabbii guddooti isaan fudhataa jedha. Egaa alaama asarruu waan dhoffatan yoo jennes inuma ta'a gartee jechuudha. Of keessatti nifaaqummaa wantoota adda addaa dhoffatanii deeman san irratti lubbuu isaanii keessatti naadimiin ni gaabban. Rabbiin keenya naadimuuna hin jenne fi'iliidhaan wa innamaa bilwasfi naadimiinaan kun wasfiidha. Maaliif jennaan nadaamaan kun gizee hunda gaabbaa taa'an jechuudha. Gizee hunda hojii ofii irratti gaabbaa taawanii maali jennaan kaayoo fi karoorri gaafa nama harkaa kufe namni gizee hunda ni gaabbaa. Kaayoo fi karoora isaanii galma dhabuun isaan immoo yeroo fi horii fi gara jaraatti deebi'anii waan ta'eef kaayoon karoorri gizee nama harkaa kufe namni ni gaabba waan ta'eef ni gaabba yaa Rabbiin keenya. Gizee kana warri mu'mintootaa immoo ni jedha. Hojii munaafiqaa kanarratti inna munaafiqtoonni hojiin kun harkaa kufe yookaan gizee jarri hojii kana hojjetu gara warra Yahudaa kana deemanu deemsa isaanii irraa arganu fatara alladhiina fi quluubihim maradun jedhame Rabbiin keenya. Deemsa isaanii gara Yahudaa deemanu arganu wayaquulu alladhiina aamanu ni jedha warri Rabbitti amanan. Irraa ajaa'ibuuf haala isaaniitii fi deemsa isaanii munaafiqummaa kan aha'ula hunoo jaruma kana jara karaa Yahudaa deemu kana alladhiina isaan aqsamuu billaa Rabbiin kakatanii jahda aymaanihim kakuu jabdu kakuun jabeessanii kakatanu ni jira. Tawkiida tawsiiqa akka afaan Arabaatti inna laamal qasamin wal bira qabanii kakachuuni tawkiid tawsiiq jedhama. Kakuu jabduu kakatan maal jedhanii innahum nuti lama'akum isni wajji rasuula rabbii wajji mu'mintootaa wajji isni wajjin jirra isin gargaaruun isin nassaruun isin faana deemuun jedhanii nuuf kakatan kuni agatanii gara warra Yahudaa deemu Yahudaatti deemaa jiru jedhaniiti hojii isaanii ajabanii jaa Rabbiin keenya. Hojii ajaban dhuguma gaala abaluun inna kaan isni wajjiniin hin jira jedha bakka inni jiru agartu jennaa miree nutuuma namuu kana jedha baar inna kaan isni wajjiniin hin jira jedha amma immoo namanni wajjiniin deemu laalaa jedha namni keenya nama agartee tokko tokko. Warri mu'minaallee kana jedhan jechuudha. Inna kan ni kakatan kakuu jabdu hadda guroo bakka isaan jiranu mee laalaa jaa Rabbiin. Aboo jarri kun jedhu habitat baddee jirti. A'maaluhum hojiin isaanii inna kaan iyyuu gartee nu wajjin hojjetanu baddee jirti. Fa'asbaxuu ta'an khaasiriina warra khasaaree. Sammaafuma namni keenya abalu hojiin hojjetu sun hojii kasaaraadha jedhu beeki. Aboo hojii jaraa hojii kasaaraadha hojii jaraa duraa baddee jedhanii. Yookaan immoo hakama Allahu alayhim rabbitu irratti hakame mu'mintoonni hojiirraa ajabanii innahum lama'akum jechuutti dhaabbate. Habitat jechuun hikaayatun min qawl rabbitu murteessa. Habitat jarra akkanaa kun baddee jirti. A'maaluhum hojiin isaanii fa'asbaxuu ta'an khaasiriina fi dunyaa wal aakhira. Duniyaaf aakhiraa warra kasaarirraa ta'anii jiranii jechuudha. Akkana naanuun jedhu Rabbiin keenya warra kasaarirraan ta'ina. Dhugaadhaan hojjedhaan nifaaqummaa of keessaa baasa. Warri munaafiqaa kun kasaaraadhaan hunjaa Rabbiin keenya jara.
munaafiqummaan khasaara hojii nama duraa balleeysaa gartee jechuudha gaafa gartee munaafiqa kufrii ta'e munaafiqa amalaatu jira ammas innumti sunu amma amala san keessa jiru nama duraa balleessa idhaa khaasama fajara jedha rasul idhaa tumina khaan waa balleessa jechuu achirraa eega ka'ee qur'aanni waan biraa gartee kaase gartee jechuudha. Jara warra Yahudaa kana jaallachuun warra Nasaaraa kana jaallachuun diinirraa garagaluutti nama geessaa. Gara diinirraa garagaluutti nama geessaa lakkisaa hin jaallatina. Yoo immoo diddanii jara jaallattanii diinii kanarraa garagaltanis dantaa keetii bakka feete dhaqe rabbiin nama jaa'ibaa fidataa fi kulli zamaanin wa fi kulli makaan mu'mintoota jajjabaa mu'minaaf laafu kaafiraaf itti jabaatu din rabbii geggeessu fidataa jechuu kaa'e garte rabbiin keenya. Kanaaf akki jedhu rabbiin keenya yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amantan dhugumaan rabbii keessatti amantan ajaja rabbii qabadhaa jedhetu yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amantan man namni yartadda deebi'e of duuba irtidaada jechuun arrujuu'u deebi'uudha maalirraa miinkum jedhe an diinihi amantaa isaarraa of duuba deebi'e gara jallinaatti gara kufriitti deebi'e waan rasuulli dhufan irraa deebi'ee dharaaf baaxilatti deebi'e beekadhu yaa rabbiin keenya akkana jechuun jedhan ayata kana keessatti isinirraa nama deebi'utu jira jechuu akeeke jedhu gariin ulama namuma isliminnaa kana qabatee booda deebi'utu jira kanaafuu isliminnaa arabni qabatteerraa deebite qabiilaa 11 isliminnarraa deebitee jiru zamana rasuulaa qabiilaa yookaan gosa 3 deebite qabiilaa banii haniifaa ummata qawmii musaylimatul kadhaab qabiilaa banuu asad kunni irraa gartee deebite qabiilaa banuu mudlich jarri kunis irraa gartee deebite gartee jedhan zamana Abii Bakrii baayyitu deebite akkasuma gartee jechuu zamana Umaris qabiilaan tokko deebitee jirti qur'aanni san akeeka murtaddoota yeroo sanii garuu yaa rabbiin keenya yoo sin deebitanis fasawfa ganaa of duratti gaafa sin deebitan san ya'tillaahu rabbiin ni fidata jechu biqawmin ummata tokko yuhibbuunahum rabbiin ka isaan jaallatu rabbi isaan jaalata jaalala rabbiif malu gartee jechuudha jaalalli rabbii akkamiin beeyna jaalalli ilma namaa qalbiin nama jaallachuudha ka rabbiis akkamiin beeynu sifaata rabbiiti joon hubbiyyummaa sabachiise malee keefiyyaa garteen beeynu ka rabbiin isaan jaallatu milikinni rabbiin ilma namaa jaallachuu xaa'atti isa qajeelchuu xaa'aa isaarratti isa qajeelchuudha jechuu hojii isliminnaa hojii khayrii qabu isa hojjechiisu wayuhibbuunahu isaan illee rabbiin ka jaalatan rabbi jaalatu milikinni mu'minni rabbi jaalachuu immoo ajaja rabbii gartee godhuudha milikinni mu'minaa rabbi jaalachuu ajaja rabbii godhuudha jechuu adillatin yaa rabbiin keenya jarri kun immoo laafoo katayan haalaa fi amala kalaafan qalbii gartee kalaafan alal mu'minii warra rabbitti amaneef kadigajjedhan kalaafanuuf haala amala kalaafanuuf jechuu a'izzatin jajjabaatoo gartee kataan ofirraa deebisoo jechuu a'izza jechuuni waa ofirraa deebisuu hinjifachuudha joon ofirraa ka deebisan jajjaboo gartee katayan alal kuffaar ummata kaafiraa gartee diin isaanii dura dhaabbatu kan ofirraa ka deebisan yaglibuun wa'azzanii fil khitaab ay galabanii jee namtichu yaglibuuna jechuu bilquwwa humnaanis gara hundaan kaafirtoota ka hinjifatan oma hinjifachuun lafaa kaanii lolanii dhiiban jechuu miti ofirraa deebisan diini ofirraa deebisan jajjaboo akkasiiti gartee jechuu yujaahiduuna ni qabsaawan
في سبيل الله في إعلاء كلمة الله دين ربي الفؤ كلمة ربي القبو دين ربي ولا يخافون دن تايت كلين قبن هين صداتا جيجو لو متى مرمى لائم مرم وسانر كتي مرمو تكامو لو متى فاليسا لائم سانر كتي فاليس تكامو لو متى كومتا كنا قدني جدني إسان كومتو تكل إن صداتا والنسان إن صدان نفي لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يخافون غيره نما تكل لغرتين صداتا وانتف صدا إسانيتو ربي فقف غرتين وانتف فكما ربين كينيا غرتين نمالنا فلا تخافوه وخافوني صدان تكو كيسان جرواي ربي مالي كنافو غري مفسر توتا جرك كنا صلاب في دينهم دين ساني كيسات تجابا جزي أجج ربي أججنوز جزي منكرر را ديبسانوز أكا بسمارا أوا مكا كيسا قبدو وانتا كأبان فده كوماتي أبان فده وده أجج ربي بكانغا أمالي وري نمني أوف كومي نمني دوبا أوف بوچونا كومات قدانا كومات كنافو غرت ربين كينيا لو متلائم وقجدو مفردان فده تنكي نكرات فده أكنا جيتون وانتا كسودان كبنوسان كومي نما قدار رادوف نما تكار رادوف كومي جاباتو كومي لافاتو دمتاتو كلين كبان أجج ربي أجتاني جرك سي ربي نغرتي فدتا جناني جر ربي نكنا دوامي كوني اينيو جيتو وري مفسر توتا بربادو تديبيا وري ربي نكنا دوامي كون أبي بكري في والربي بكري وجلو لي جدو قرين ملك أنصارا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر والرب جدي والركان ملكي قوم سلمان الفارسي والرقاف رسول لكم ركوتيتي لو كان الإيمان بالثريا لنالهم قوم هذا جاء الرسول وتوكا ورجيزان الفقات اللي تقاين والرسول لقرتي جدي والركان ملكي أهل اليمن warra yamanii fuqaraa muhaajirtootaas gaa warra yamanii jedhaniiti tafsiira baay'ee kennaniif tafsiirra kanaa kuni ragaan rasuularraan qabu jooni kana jechuun hin danda'amu Allah subhanahu wa ta'ala biyya isaanii nuun himne yeroo isaanii nuun himne wanni rabbi nuu hime man yartadda minkum an diinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin nama rabbi jaallatu kan isaan rabbi jaallatan mu'mintoota kan laafan kaafirtoota ka gafirraa deebisan din rabbii ka galmaan ga'an abbaa fedhe oduunni oofu giroon qabne sifa kana nuu hime namni sifa kana qabu hundi asuma jala gala namni sifa kana hin qabne hundi as jala galuudhaaf hin danda'u jenna malee akkanumatti tafsiirran maakun ragaan qabu ta'uu mala Abii Bakrii ta'uu mala Ansaara ta'uu mala kulli nama rabbiin jaallate din rabbiin assaruutii gartee jechuudha. Ajaja rabbiitti bulu hunda akkana naannoon jiru rabbiin keenya garuu quraanni nama biraa eegi jechuu miti. Atumti warra din rabbiin assaru ta'i mu'mintootaaf warra bulu ta'i warra gartee jajjabaatu gartee warra diin kan kee duratti dhaabbaturraa ta'i din rabbii kana galmaan gahin sodaatini kanarratti gartee ragaanii نبينا عليه الصلاة والسلام حديثة غرتي بايتو غرتي جرى بكا كان غرتي جيجو أبي ذرين وتربنا آمن جديتي وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وايدي ربي كيستي أكا غرتي نموانا جدا لكي جتهم ماميني حق آسينا جدا أكا سم حديثة برو كيستي صدان نما حقا إمورا كوف دوبا سنين ديبفني بكا حقا إمتانو تجار رسول مالي جنة صدان نما قطرونا ما نما تنديسو قطرونا ما نما رزقس نما رانفاقيسو جدا الرسول تكون كيسا لبو كيسا انتفتنا جدا حديثة برا كيسا لبو في تفتنا كم يا إرقما ربي جنة بكا سلا حقني جدا تجيشو دي سوداني لبو كيسا انتفتنا
Sanuma wajji yawmal qiyaama rabbi si gaafata. Agartee jechuun maaltu si dhowwe dubbachuu gaafa bakka haqaasan jenna yaa rabbi ilma namaan sodaadhe jettuu yawmal qiyaama. Rabbiin immoo iyyaaya ahaqqu an takhaaf. Ana sodaachuu tu silaa sirraa eegamaa. عبادة بن صامت رسول ربي بايعنا على السمع والطاعة في المشط والمكره جديتي ما رسول ما نرافودان جناني وأن نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم باينا ابن كثير حديثك كان باينا في دجرة اتدادي على كان في جرسا تاريخ أوفق وفمتي قرآني namuma haqa rabbiitiin dhaabatu dhiira ta'e dubartii ta'e bakka haqni gartee dubbatamu maletti dubbatu diin rabbii kanarraa waa deebisu qaala Allah qaala rasuulullah jechuun nama akkanaati haqni rabbii nama rabsuu miti nama rukutuu miti nama dhiibuu miti dhugaa jirtu himuudha namni haqa argee callisu shayxaanuun akhras shayxaana jedhan gartanii haqa arganii callisuun kanaaf rabbiin keenya mu'mintoota faarsee namni karaa mu'mintootaa deemuu qaba jedheeti dhaalika jedhaga haala kanaa kana argatanii hojjechuuni fadlullahi tola oltummaa rabbiin namaa kennu jedha haala amma dubbatame kana dhaalika ismul ishaaraani madhkuura waan amma dubbatame kana yu'tiihi rabbiin ni kenna man yashaa abbaa fedheef kenna akkana jechuun isigaa kun kenna rabbiiti بربادي كما ربي لا تنال ما عند الله إلا بطاعتي فضل ربي كان بربادي نمني بربادي نما أرقاتا والله ربي جدا كنافو بودا فدا واسع بلد رحمة النساء أتسقى بربادي إن رحمة الله قريب من المحسنين أكا قافا كيس ما وكيعين برابولين تاين جتشو دابر وكيعين برا كيس ما انتو قبوليتي إمام الشام ليلي دابتا غلغل الراكبه كيسو ميترا فيدو مكاي وكي علال وكي عنيبو اني صلاه ربي تساكن انا كني دجدن من دي بيرا فاجي امونو من كاين مساله تكاليتي ربي تساكن انا كني ني اكنن جدين انتو كون كاين صلاه بشاود واتي مال ما مالتو سدو كان في ربين كن فضل الله يؤتيه من يشاء سن ارجما ربين ابا فدي كنو جديتي أبا فديف كن جتر رفينغرو بربادي إنس بربادي دو مرغت فضل ربي توجد والله ربي واسع بلا دك النساء إسافس نكن نسيفس نكن نتي أجنان عليم نبي كان ما حكا قدتو كاي بربادين تائني يجتو تاون ندان داما أفلين جسو دامالي جتو جدتي ورا جالتشون انتاني إيغانو إفسي ربين كي والرجال تشونتو اتقرون والاتقرون أياممو ندبته إنما وليكم الله نمني قرتي إسن غرغارو جا ربين كي أما قاونينا ما اتقروف نمني نا غرغارو واني يهودا ورى كفري كان جلا غلنوف يقوم من كينيا مسلمة ورى ربنا أوغان سركساني كاي ورى كافر جلا غلنوفي كركرو جلا غلنوفي nu agargara nu dafi beki wonni bira tokko lenjir wali galte mallateessu qur'aana keenya fakkade jolenna waan kanatti deebinu lemmo bari wali galte no ni jira qur'aana tu fakkade wa in janahu lis-salmi fajnah laha wali galte waan bu'a qabu garu diino fi gurgurani miti aqida ofi jirjirani miti innama waliyukum allah innama waliyukum namni sin gargar khairi sinitti cabsu rakkoodhaa fillee kajeelamu gargaarsisaa Allah hidha malee nam tokko rakkoo keessaa si fuudhuu hin danda'u. Warasuuluhu ammallee immoo ergamaa rabbii ka rabbii sababa isaatiin dukkana keessaa isin baasuuf isin erge ammallee walladiina aamanu warra rabbitti amane wanni namni illee gargaarsarra kajeelu jarri isinillee tokkuma jara akkanaati malee warra kufrii baalgaararra maaltu eeggatama jedha agarte rabbiin kee alladhiina warri mu'mintootaa kun immoo wanni irra kajeelamuufi jedha rabbi sodaatu rahmata godhu haqa rabbii sin guutu haqa namaa sin guutu kanaaf mu'minni
gargaarsi isaarra kajeelama isin gargaaruutu kajeelama jedha. Yuqiimuuna as-salaa salaata rabbii salaatu rabbi sodaachuun waqtii isaa eeguun qulqulleessuun haqa rabbiiti kun. Ammas jarri wayu'tuuna az-zakaa qulqulleessituu lubbuu fi horii kennatu haqa rakkataa eegu haqa nama gargaarsa barbaadu eegu waan ta'eef jaratu sin gargaara jechuudha. Diin ittaqillaa haysumaa kunta rabbi sodaachuudha iqaamatu salaa وخالق الناس بخلق حسن إيتاء الزكاة كان ربين كينيا والذين آمنوا في ديكا أما سجرجت إن ربين كينيا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة جد ورا نمننا أرجي نادقا إيداف وأجته متججو ورا وان كنت اللي مهمة متججو والنواب اللي سوالم أنا أفسلك tokkoffaari yaa'idha nu argaa nu dhagaa matooshi samaaniyaashii waan jiru beeki mannaanii kennetee ka'e immoo matakkanan gooneen guyyaa akkanaa masjida akkanaatiin kennanne masjida keessanii sadaqaan kennine firaasha gartee akkasiin binne afa yoo miskiinaa kenne miskiinaa sin gargaarre kun daanaa'oodha haala kanallee qaban jaa rabbiin keenya akkana jechuun ijoollee quraana hadhaa kana irra kaa'uun barbaade beekaati. gargaarsa namaa godhanii warra himanne jechuu barbaadeeti rabbiin keenya. Yuqiimuuna as-salaa haqa rabbii ikhlaasaan guutu wayu'tuuna az-zakaa zakaa haqa warra gargaarama barbaadu ni gargaaru rabbiif jecha gargaaru gargaaranis hin himatan jechuudha. Wahum jarri raaki'uuna rabbi buloodha jechuudha. Rabbi bulan. الركوع هنا يراد به منقادين خادعين مستسلمين لله رب العالمين. ركوع صلاة ركوع معنى صديقة متى قلنا ما قبجنا كدب بسور كافرا كان انحناء ركوعي جدام ركوعي صلاة جلب قبجون ركوعي جدام قوتو أجج ربي تفرجونيس ركوعي جدام هندنو مناسبة قبا أستي ركوعي جتون منقادون لأمر الله خاضعون لله رب العالمين قوتو ور ربي بلجرك كسي جتشو في قرتي جتشو قري مفسر توتا ور دوغو قريجرا وهم راكعون جملة حالياتي زكاة كنن اتركعي قدنو جدني فسرا وهذا وهمي أكون جزي قري ورنا حويدا إعرابا بيكو مالي تفسيرا بيكا نوبر جزي قري هندو غنغرو جارو إعرابا بيكو وجرين تفسيرس نكلي فودا ما قرت إعرابا بيتف تفسيرا بيتو بيك إيغارو جتشوتا لبزي إيغودان ديسا ركوعي قد أزكا كنتا نيجر تكو ما تركوعي قد أزكا كنتا جتشو ننجر وتو قرآن نكنا كجدو تاي سلا ركوع كيسة زكا كنتو تجعلا كنافو راكعون جتشوني خاضعون لله رب العالمين يمتثلون أجج ربي قوتو تتبولاني فرأتني جتشو كان ربي نجا كجدو ومن نمني يتولى الله ربي سرقر قارس بربادي ورسوله ربي جالته ربي سرقر قارس بربادي رسول جالته رسول فاندين والذين آمنوا قرتي ورا قرتي ربي تي أمنس جالته إسان جال ديمي قارس ساني بربادي جوابني قدر يكون من حزب الله ورا جندو والربيت ورانا ربيت ورا ربي جالته دير ربي تمصف ديما فإن حزب الله جرقا مربين كين والرمو ورانا ربي تأي جندو والربي تأي هم المفلحون غالبون كإنجفتوا إسانو حزبي والنجد أمي في أحزاب جتوني أمتا يعني توكو إسارك كسي جنان يادا توكو وليقالي يادا سنفر ما تبربان نجد ديمي جتو جركون سادا يعني ساني توكو ورتي جتو دي ربي قلمان قاو لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أسكست ولا يخافون لومة لائم جتشوف حزب الله جا ربينك يعني ساني توكيشا يادا توكون ديمنان مو هم الغالبون كإنجفتو إسان أكوان قرآني يادا توكون ديني توكو يوديمتان ونسي ميدو غرغر باود أمالي
hinjifannoon keessan waraanni rabbii wanni inni injifateef yaanni isaa gartee tokko ta'uu agartee jaa rabbiin keenya asitti garuu ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله ورسوله جنة مالي في جناني رسولي أجج ربيتين أجتني رسول امتمتان ثانيتو مدسيسا النصري الله رب الرا أرغتني غرتي جتشولا إيجا غرتي أما نكا جتشون ربي كينيا ورانا ربي تاوا ورانا ربي ورا غرتي كرا ربي ديم أجج ربي جلا ديما جديت نمني غرا غرتي كرا جرا كان عمل ديمي حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون جتشو قرآن نكاي أما اللي ورا مؤمن توتا أجل فمت كن غرتي جتشو ورا مؤمن توتا أجل فما كن رما ديبئه يا أيها الذين آمنوا جاء مسكرتي قرآني مؤمن توتو ما ورا دين الإسلام كان تفت تجرى جرى كان اللي رفع قاد يا أيها الذين آمنوا جركون مو يهودا أنجل نصارى أنجل قرآن نقروا بودة تفيدة من الذين أوتوا الكتاب جل يهودا نصارى قفا بيتجيتشو يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التمنتن لا تتخذوا إن قدتنا الذين إسانوا اتخذوا الذين اتخذوا والرقدة سن دينكم أمنتا كيسا كان هزوا بكا وكأسا أمنتا وكأسا قرتي قدته قرتي جتشون سخرية جرما سخري جتشون استهزاء جتشون جول وان كيسا لغاية جتشو توبيكانو أفانين الرفسانو جتشو لغما سا ولا اللبيك قدبوسو جديتي استهزاء يوكأسا جتشو ولعبا بكا تبا وان التين تبتن قدت يوكأسا التين تبتشو التين كلفو التين يرودا برسو warra diin keessan godhatan san dhiisa diin jedhan ijool aqli ilma namaati diin kuni waan ilmi namaa isa jala deemudha hojii godhate hojii namaallee wanni qajeelchu amantaadha agartee jedhan amantaan duniyaa akhiraa milkiidha namni diin namaa bakka taphaa godhate bakka waqasaa godhate abbuma san waqaseet abbuma saniin taphatee jechuu rabbi nama akkanaa kana hin godhatina jaalallo sin godhatina qabattanii sin deemina min alladina jarrakkana kun immoo isaanowwan utul kitaaba kennamanii jaa rabbiin keenya kitaaba kennaman gizee jedhu waqasu sila kitaabni isaanii kun kanattin ajaju fedhii isaanii jala deeman malee min qablikum warra dura keessanii warra kitaaba kenname yahuda nasaaraa kana jarrakkana kana gartee jaa rabbiin keenya hin godhatina gartee jedha kana jechuuni wanni isaan gartee min alladina utul kitaaba jedhan kitaabni gartee asli rabbi irraa dhufe isaan garuu fedhii jala deeman wal kuffara warra mushrikaa kanas warra kitaaban qabne waan takkan beeyne harama baktii nyaatu kana awliyaa jaalalloo garteen godhatina yookaan gargaara nu gargaara jettanii gartee ittiin dhiyaatina gartee jaa rabbiin keenya gartanii jaallatina jaalalloon godhatina dhattanii walii galtee wajjiniin hin mallateessina gartee jaa rabbiin keenya jarri rakkoo sinirraan gayanii warra diin islaamaa kanatti taphatu tuffatu jaa rabbiin keenya wattaqullaha rabbi sodaadhaa jiran waan isin ajanye kana keessatti rabbi sodaadhaa kaafira jaallachuu dhiisaa gara kaafiraatti ori'uu dhiisaa in kuntum yoo taatan mu'minii dhuguma rabbitti kaamantan taatan namni mu'mina ta'e dirqama ajaja rabbii rabbal aalamiinaa guutuutti fudhachuun yoo dhuguma mu'mina taatan ajaja rabbii qabadha yoo silaa mu'minan taane deema garma feetan gartee deemaadha gartee jaa rabbiin keenya jennaan kuntum mu'miniina jedhu rabbiin gartee wallaalee fi miti gartee jechuudha ilma namaatiif ilmi namaa hin beekuuf in kuntum yoo taatan mu'miniin warra rabbitti amantan taatan gama keeti yoo lubbuu kan kee amansiifte jechuu mala rabbiin ni beeka lubbuu ofii amansiisuun immoo ikhtiyaara garte rabbiin nuu kenne miricaa rabbiin nuu kenne joon rabbiin nuu kenne
imaana qabachuu jalina qabachuu gartee rabbiin nuu ibse abbaan maratachuu qaba jechuu. Egaa kana kaasee ka'e Qur'aanni isa isaan diin rabbiitti taphatan kaasa. Fakkiin isaan diin rabbiitti taphachuudha jedha rabbiin keenya. Gariirraa kaasa hunda miti. وإذا ناديتم جزيسي والوامتنو جل إلى الصلاة جرى صلاتات والوامتنو مؤذن نقرتي أذان جدو اسم صلاة كيسا كاتنيد آبتنو اتخذوها نقرة صلاة التيس أذان التيس هزوا وكعسا ولعبا تابا قرتني اسنتي كل فلان innas tinkaatanii dhaabatan kaanii dhaabatan gaa rabbi dhaabbata jara kutuusiniin jedhan innas rukuu'a buutan isni kolfan innas sujuuda dhattan isnitti koflan inumaa kana qofaa miti nabiitti dhufaniiti yaa Muhammad eessumaa fuute iyya takkaa nuti dhageenye azaana takkaa gartee nu dhageenye kana iyya akka warri naggaadee walitti iyyitu eessaa fidde sagalee ajaa kana jedhan. Azaanni khaasii ummata Muhammad ijool. Ummata Muhammad malee namni azaana qabu hin jiru. Ummanni dura azaana hin qabu. Warri gartee biyaa wa salawaat wa masaajid jarri kun hundinuu kun akkuma isin amma argaa jirtan kana jijjiiramullee azaanni hin jiru. Kanaaf azaanuma kana iyyamu kana eessaa fidde ati jedhaniit waqasaa gartee godhuu jaa rabbiin keenya. Inumaa nam tokko jedhu warri mufassirtootaa Madina keessa gartee jira gizee azaanni jedhamu rajule nasaaraa gizee azaanni jedhamu Madina keessa enna dhaqamee ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ga'e aboo namni sobu kun ibiddaan gubate jedha jaan rasuulaan hin soba jechuudha jedhe guyyaa tokko rabbiin eegaa inni maatii isaa wajjin rafe khaadimeen isaa yookaan namni mana keessa hojjetu sarraatanyaan egaa duri ibiddi mabraatiin hin jiru baatiriinis ibidda qabsiifatee bakka inni jarri rafaa jiran waa laaluu dhaqee jennaani qaanqeen ibiddaa mana keessa bu'eeti utuu jarri rafuu qaayidaan ibiddi xiqqoo yoo lafa buute halkan walakkaa uwwitee mana qabdi suutaan utuu uffata waaqa qabdu manaa fi maatii namtichaa irratti gubdee jedhama sababanni rasuulaan akkana jedha. المهم قرآن وين النكاسة صلاة تنوس أذانا كيستنيس بكا كل فاطبا قول حتى قافا قرتي حنين أبي محذورا نما جرى مؤذن رسولاتك كتو قرتي جرا حنينيني قافا رسول لبنو نفس حاجانا جتشباني أذان نجد ميجر أبي حنين أبي محذوران كن أبني أذانا جن نجد كيسما كان كوسا قليم قدادا iyyeetan jedhe waqasa taphachuudha jedhe rasuulli nama nutti erganii nu qabanii fuulduree rasuulaa dhufnee dhaabanne achumaan nabiin alayhi salaatu wassalaam eenyu keessaa ka sagalee guddaa akka kana iyye azaana jedhe jennaan ijoolleen hundi isa kana jetteen irratti ragaa baate rasuulli ijoollee san gadhiisanii ana biratti hambisanii isaan biratti hambisan san nan jibba jedhe diini isaanis nan jibba booda ofumaa kaanii dhaabbataniiti azaana na jechisiisanii dheeressi jedhinaan jedhanii booda qoma kiyya qalbii kiyya sammuu kiyya naa ta'anii jaalalli rasuulana keessatti gartee galee makkaan dhaqee tan azaana ka'e makkatti na godhi jennaan rasuulina godhanii abii mahzuuraan akkana sagalee bareedu mu'azzina makkaa ta'e suni sababaatu azaanatti taphatu qabame rabbiin mu'azzina gartee godhe zamana rasuulaa. Egaa walumaa galatti fakkii kanaa kaafne malee baay'ee warra gartee diin keessan kanaan taphatu kunoo akkana azaanaan taphatu salaataan taphatu quraanaan taphatu amma kunoo feesbuukii irra quraanaan nuu taphataa jiru mitiima nama quraana nuu qara'u hin beeknu abbaanii gartee nuu gartee qaraanii nuu taphataa jiru kan nama quraana qara'uudha haqiiqatti gariin namaa taphatti jira jara akkasii kana gartee jara hatta rabbiin azaana salaatan naa jedhu quraana sunnaa nabii warra ittiin taphatu. Inumaa bakka gartee kaasuun isaa namatti ulfaatu quraanaan taphatuutti jira majoollee wantoota akkasii quraana eegala jedhanii wajjiniin dhaggeeffachuun rakkisaadha. Ittakhaduuhaa huzwan waqasa walaciban katti taphaa gartee godhatanii jedha. Dhaalika yaa rabbi
والنشيني قرتي تحبا قد التوفي قرآن ربي دين ربي كان بأنهم أمة التيني قوم لا يعقلون أمة سمون قبل نجل لا يعقلون جتوني وانتكم مزنني مدالني ومتلالومي تجل والنسان التين تبتا جيران كون والنسان جدا جيران كوني مالي مدالة كنا من بيني نما سمون قبل نجرتي سمون سي قد بؤاتي جرتي جي أغرتي ربي كينيا إيغا وركسي كان جالتنا نجا ربي كينيا تتخذوا أولياء جالالو قد أتني وجنين هندامنا دا نجدا أسمرت أبنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الأستاذ. وجزاكم الله خير بارك الله فيك. راضي يا قهوة. راضية.